Dhaabbanni Gadaa Star Business Group jedhamu dhaabbata akka biyyaatti guddaa ta'ee fi mul'ata guddaan bu'uureffamee jedhame. Dhaabbatichi kaampaanii haadhoo hojiilee garaagaraa irratti hojjetuu fi dameelee qindaa'aa afur of jalaa qabu ta'uusaa hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Biniyaam himan. Kaampaaniin inni tokko G+ Fast Food kan jedhamu kaampaaniin kun guyyaatti bargarii miliyoona 5 fi kan warroota akka bargarii fakkaatan oomisha. Bargarii tokko gatii bargarii tokko kan nuti gurgurru qarshii 50 guyyaatti miliyoona 5 baay'isuu 50 miliyoona 200,000 fi 50 dhufaa jechuudha. Kanaafuu kaampaanii inkaamii guddaa galii guddaa jenereet godhudha jechuudha. Inni kaampaaniin tokkichooyyuu. Kaampaaniin lammataa Jijilaa jedhama. Jijilaa Textile Apparel jedhama. Innis kaampaanii guddaadha. Kaampaanii sadaffaan immoo G-Farm Industrial jedhama. Inni bargarii oomishuudhaaf galiiwwan wantoota adda addaa isarraa arganna kan akka fuduraa fi muduraa, foon, aannanis kaampaaniiwwan kan irraa arganna jechuudha. Inni biraa immoo G-Empire kan jedhamu kan teekinooloojii kaampaaniidha. Kaampaanichi kun maayikiroochiippii irraa kaasetaniini hanga elektirikaal makiinatti oomishaa jechuudha. Kana jechuun biyya alaa irraa meeshaawwan prototypii kan konkolaataa kan ta'an yookaan immoo kan maayikiroochiippii kan ta'an finnee osoo hin ta'in asumatti duwwaa irraan kaasnee hanga dhumaatti oomishnee assemble goonee gara gabaatti baasnaa jechuudha. Akka obbo Biniyaam jedhanitti dhaabbanni isaanii gamoo lakkuu fi manneen appaartaamaa kiiloomeetira 5 irratti ijaaraman kan kiraaf oolan dhiyeenya ijaarsa eegaluuf jira. Maazar kaampaanii yookaan immoo kaampaanii guddaan isaan arfoorsatti qabatu Gadaa Star jedhama. Kaampaaniin Gadaa Star gamoowwan gurguddoo haayiraayizii ta'an lama ijaara. Isaa walitti qabsiisee walitti qabataa kan ta'e Star City kan jedhamu ijaara. Star City jechuun magaalli ijaaramu kiiloomeetira 5. Hoogganaa naannoo dhaabbataa Gadaa Star Business Group obbo Zarihuun Toleeraa akka jedhanitti dhaabbanni isaanii qorannoo guddaa taasisuun hojiitti seene. Kaampaaniin keenya Gadaa Star Business Group sheer kaampaaniin kaampaanii haadhoo ta'ee kaampaaniiwwan xixiqqaa 4 sister kaampaanii warra jennu of keessatti qabateera. Kaampaanonni kun tokkoffaa G+ kaampaanii jedhamu nyaata irratti kan hojjetu, bargarii kan oomishu, piizaa kan oomishu, kilab saandwichii kan oomishu, akkasumas warreen kana fakkaatan nyaatawwan dafanii maamila qaqqaban kan oomishudha. Inni biraan Jijilaa kan nuyi jennu uffataaf warreen akkasii mi'oowwan gogaarraatii hojjetaman kan oomishudha. Kan biraani G-Empire jedhama. G-Empire jechuun teekinooloojii kaampaaniidha jechuudha. Teekinooloojii kaampaanii jechuun moobaayila oomishuurraatii ka'ee mi'awwan biirootiif manatti hojjennu oomishuurraatii ka'ee haga konkolaataa ibsaatiin hojjetu oomishuutti karoorfatee kan ka'edha. Inni biraan G-Farmidha. G-Farmiin kun maal godha jechuudha? Oomisha qonnaa oomishee G+ sanaaf yookaan immoo warshaa nyaataa sanaaf inpuutii dhiyeessuudha jechuudha ga'eensa. Kanaafis milkaa'ina keenyaaf bakkeewwan itti ijaarsa eegallu murteessaadha jedhan. Milkaa'ina keenyaaf sababoota gurguddaadha inni kan nuyi kaane. Inni tokko bakka nuyi itti hundeessinu. Fakkeenyaaf warshaa nyaataa sana galmawwan Finfinnee 5 irratti hundeessinu. Galma Buraayyuu, galma Sulultaa, galma Laga Xaafoo, Laga Daadhii akkasumas galma Qaallittii irratti hundeessina jechuudha. Inni biraan fiixaan ba'umsa keenyaaf sababa guddaa ta'a inni kan nuyi ilaallanne deeggarsa mootummaaf qaamolee mootummaa irraatii argannu. Dhimma investimentiitiin wal qabatee, dhimma lafaa wal qabatee, dhimma faayinaansii kamiinuu wal qabatee deeggarsi nuyi achiin argannu galma nuyi ilaallanne sanaaf sababa guddaa ta'a. Inni biraan intigireeshinii yookaan immoo walitti hidhaminsa nuyi gabaa wajjin goonu kaampaaniiwwan adda addaa wajjiniitiin goonu galma keenyaaf sababa guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf ammoo aaksiyoonni gurgurtaaf kan qophaa'e yoo ta'u gatiin sheerii yookiin qooda tokkoo 10,000 jedhan obbo Zarihuun. Sheeriin keenya tokkichi qarshii 10,000 sheerii xiqqaa bituun kan danda'amu sheerii 10 isarra kan darbe immoo inni guddaan immoo sheerii 400 jechuudha. Isaa olis bitachuun hin danda'amu. Isaa ol namoota bitataniif
carraa abbaa manaa ta'uu qopheessineerra jechuudha. Mana eessaafinna Gadaa Star Business Groupin New City ijaarsa jedhu head office isaa Finfinneetti kan ta'e manawwan baay'ee ijaarsisuuf karoorfatee jira. Isuma keessaati abbaa manaa godhaa jechuudha warra VIPtiin bitan. Kanaaf hawaasni aksiyoona bitachuudhaan dhaabbata kana wajjiniin akka guddatu waamicha dhiyeessaniiru.